Gari, bagana gaan dhuftanii hundi keessanuu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Salaamu alaikum ettan wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Warra naa dhufettan anaa warri welcome ettan welcome. Bagana gaan dhuftan hundi keessanuu nooruu isiniin jedha. Warri karaa peejii, warri karaa tiktookii hundi keessanuu bagana gaan dhuftan anaa dhuf nooruu isiniin jedha. Salaamtaa kiyyaatti aansuudhaan haqaayyoo fi abboodhaa hundi keessanuu dagatee ana maqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isinillee kaaliqu samaawaat wal ardi nu haa godhu inshaAllah. Warri karaa tiktookii dhageettanii warri karaa tiktookii jirtan ni dhageettan jedhee abdadha inshaAllah. Warri karaa tiktookii mee tiktookii karaa tiktookiitiin warri jirtanii na uffolchaa. Warri karaa tiktookii dhageettanii mee warri karaa tiktookii jirtan karaa tiktookii warri jirtan inshaAllah. Warra karaa tiktookii kaleessa ajaa'iba nu dalagee kaleessa karaa tiktookiitiin jawaar durriyoota isaan adduulchise kaleessa ka ilmi dhiiraa takkan qaxaa waan ajaa'ibaa nu dalaganii maa isinii maashaallah. Warri karaa peejii jirtan warri karaa tiktookiin jirre kaleessa jira alhamdulillah. muhaajir kadir jazakallah khairan leenca namaan jirtaat gaari okay. Oduu babbareedduu harkaa isinii qabna sheer godhaa dagara naannoo gayame. Warri kaleessa karaa tiktookiitiin biloog isin godhan namoota murtaa irraa gadhiisaa ganamaa 7 qofa biloog gootee durriyyeen kaleessa ka mana itti kennee ofuma alaabaa keenya uffattee dhuftee kaleessa durriyyeen waan ajaa'ibaa nu goote maa isinii maashaallah. Amma kan namni hedduun odeessa dhaga'uuf jarjaraa oduu babbareedduu adda gammachiistu harkaa isinii qabna. Abshiru warri paartii badhaadhinaa hin daganne haqaayyoo fi abboon dagatina rabbiin nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isinillee kaaliqu samaawaat wal ardi nu haa godhu jechuu rabbi yoonni hundi nu laaftu yoo kana uffolcha. No. Gaari qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa leencichi Oromoodhaa injifachuun beekaa abbichuu abbaa malaa goota ija barbadaa jagna gartee namni tokkollee waa godhuu hin dandeenye haqaayyoo fi abboon daganne itti aansuudhaan ummata keenya gartanii karakkoo qabu addunyaa keessa ilma namaa kamiifuu du'aa hin dagatinaa jecha ni jirtanii akka malee oduu gammachiistuu abbichuun seenaa jajjabduu babbareedduu abbaan malaa gootichi Oromoodhaa osoo ka hinaafuu ka horhoraa jedhanii osoo durriyyeef bitamtuun akkasuma baandaan bakka hunda sa'a 24 garaa lafatti reddee diinaaf dalayduu isa ajjeesuu isa dhabamsiisuu maqaa balleessuu waan hunda irratti duultuu leencichi Oromoodhaa adhas badhaasa gugurdaa 4 kan gartee seenaa irratti galmaa'uuf argachuudhaan diinota isaanii mataa lafarrigan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Abbichuu yoo jennu abbichuun abbaa malaati. Abbaan malaa akka addunyaatti COP 32ffaa Itiyoophiyaan akka isiin geggeessitu walgahii guddicha addunyaan COP 32 inni COPdhaan kun maqaan isaa Conference of Party jettiin faranjiin isa kana walgahii gugurdoo hayyoonni bebeekamoon irratti argaman addunyaa kana keessatti marraa 30ffaadhaaf amma Biraazil keessatti deemaa jiru. Itiyoophiyaalleen biyyoota addunyaa kana keessatti biyya gaarii, biyya mijjattuu, biyya waan hundaanuu gartee nama ammattu, biyya gaarii walgahii fedhan keessatti ta'anii fi wanni isiin daladde biyya addunyaa akka walgahii keessa gaaniif keessa mari'atan isii godhu dalaguudhaan COP 32ffaa akka Itiyoophiyaan geggeessitu kenname jechuudha. Afrikaa keessaa biyyoonni isii kana fudhachuudhaa fi tattaafachaa turan Aljeeriyaa fi Keenyaa yoo ta'u, Aljeeriyaa fi Keenyaan dorgommii san kufuudhaan Itiyoophiyaan biyya guddachaa jirtu, biyya misooma qabdu, biyya hoteela istaandardii isii eeggate qabdu, biyya koroodara yookaan ammoo bakkoota bashannanaa gaarii qabdu, biyya akkasuma gartee yeroo ammaa kana keessatti Itiyoophiyaan jechuudha keessummoonni gugurdoon warroonni bebeekamoon addunyaa gubbaa yoo jiran dhufan itti bashannanuu danda'an. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Aljeeriyaa fi Keenyaan biyyoota silaa guddatte ilkaan keessa Itiyoophiyaan biyya gaarii yeroo ammatti Afrikaa keessatti
hoteela mijataa, koriidara gaarii, qilleensa gaarii, magaalaa bareedduu namni keessa deemee daawwachuu danda'u, kan turistiin yeroo gara addunyaa deebi'an, gara ganda ofii deebi'an, gara biyya ofii deebi'an, hoteelota babbareedaa kanniin akkasuma gartee koriidara wannoota Finfinneen qabduun istaandardii addunyaa keessatti akka galmeessan abdiidhaan eeggamaa jira jechuudha. Kanaaf abbichuun qabxiilee arfan isinitti gad dhufan jalaan jarjarina. Badhaasa abbichuu arfan inshaallah gurra keessan qartanii caqasuu qofa jechuudha. Warri diinaa abbichuu taatan ammoo waan isinii goonuu hin qabnu hiree teessan jechuudha. Lakkaa taa'aa isiniin jennee isin dadhabne. Amma waan jedhu girrisa abbaandaan akkasuma shaabiyaa fooyyaanee fi TPLF waan jedhan Allahu akbar ni caqafna teenne jechuudha. Yeroo addunyaan hadhaa abbichuu abbaa malaa leenca jedhaniin yeroo nugusa jedhaniin hadha maqaalee ajaa'ibaa afur argatanii badhaasa afur argatanii addunyaan jechuudha. Hayyoonni addunyaa warroonni beekumsa qaban, warroonni gartee artistoonni, gaazexeessonni, hayyoonni, mootummoonni waan kana gubbatti abbichuun badhaasa gugurdoo arfan kana kan gaafa isaan addunyaa kanarraa illee deeman isaan waliin hafuufuu seenaa irraa seenatti akka addunyaatti dabru afur argatanii jechuudha. Kan kana argataniin abbichuun akkuma beekamutti kaleessa warroota karaa feesbuukiitiin isinii tuqee jira. Itoophiyaan biyya yeroo ammaa kana keessatti shaffisaan utaaltee guddachaa jirtuu fi keessaayyuu jechuudha waan namni godhuu hin dandeenye, waan namni tokkollee dalaguu hin dandeenye dalaguudhaan Itoophiyaan keessaayyuu Green Legacy isa jedhan mukoota biiliyoona hedduu dhaabuun kan addunyaan dadhabde tiraay gootee jechuudha. Biyyoonni Indiin fa'aa yeroo dheeraa mukoota biiliyoonota dhaabnee nutis beekumtii qilleensa faalama qilleensaa gartee kanaaf fakkii addunyaa taana jedhanii tattaafachaa ture dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Leencichi Oromoo akka dhufe waggaa torban kana keessatti biiliyoona 50 ol dhaabuun rikoordii addunyaa namni tokko itti dorgomuu illee hin dandeenye dorgomanii illee dadhaban cabsuudhaan leencaa Afrikaa miti addunyaadhaaf tokkoffaa ta'uudhaan Itoophiyaa kalee maqaan isii awwaalame hannaa fi lolaa fi beelaan beekamtu biyya misooma gochuudhaan gartee biyya Green Legacy addunyaadhaaf faalama qilleensaa fayyaa namaatiif waan hundaafuu waan addunyaa waggaa meeqatti rakkattee walgahii 30ffaa gubbaa jirtu abbichuun abbaan malaa guutuu isiituu daaraa godhuudhaan gartee rikoordii cabsanii jechuudha. Kana qofaa miti leencichi akka Itoophiyaatti Itoophiyaan biyya gartee waggaa keessaayyuu 40 fi 50 hafte kana dhoqqee dhiitaa turte akka warroonni hayyoonni addunyaa dabarsaa jiranitti Itoophiyaa dhoqqee dhiitaa turte dhoqqee keessa laaqamaa turte dhoqqee keessaa baasuudhaan biyya hadha addunyaan ijatti deeffattu bashannanaaf walga'iilee gurguddoo istaandardii eeggatte qopheessuudhaan Itoophiyaan biyya duratti baate jechuun biyyoonni addunyaa gurguddatanii fi waliigala Afrikaa fi Eejiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa ragaa bayaa jiran jechuudha. Kun kan godhan hojiidhaan haasaanii miti jechuudha. Waggaa mee keessa torba keessatti wanni adda abbichuu godhuuf addunyaan jechaa jirtu liidara addaa nama gammatti addunyaan kun argatin jedhanii jechuudha. Garuu hantuutaaf jaldeessi akkasuma raachaaf tiisis takfiin ganda keessa deemtee waaqocuu baratte maqaa balleessuudhaaf duula guddaa irra gootee jechuudha leenca kana. Wama jiru kan sariin ganda keessaa beektaa raquma qoccii mire isaan gartee hinaaftuun ganda keessaa waan biraan daladduusiin xiixu hinaaffaa beektan hizdi akkas dalaga. Garuu addunyaan Ameerikaa irraa eegalee biyyoonni guddatan biyya babbareedduu qaban misoomaan teknooloojiidhaan waan hundaanuu fagaatan maaliif waggaa hedduu laakanii achiin baanka waggaa dheeraa keessatti achiin baan. Itoophiyaan ammoo takkatti utaaltee isaan dhaqqabde amma jalaa fiigaa jiran biyyoonni addunyaa guutuun jalaa fiigaa jiran jechuudha. Ayy Oromoo jedha abbichuun yaa saba koo maal taatan yaa girru yaa baandaa hin saalfattan hin qaanuuftan waan amma isinitti himuu deemu kana maal jettamne kennutti elmi eenyuun natti hima. Yeroo jagni Oromoodhaa kana dalagu ganama takkatti waan wiik torbaan takka wani kun waggaa torbaan takka seenaa Itoophiyaa ulaallee sa'aatii torba inumaa daqiiqaa torbat deebisaa jechuudha. Itoophiyaa kalee beelaaf lolaaf hiyyummaan wallaalinaan biyya addunyaa keessaa dhuma jirtu the last world not from Africa from all world Itoophiyaa sarti dhumarra jechuudha. Itoophiyaa santu adda dhufee eenyu faan kokkee ol qabate biyyoota guddatan Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Jaappaan, Jaarmaan, UK Afrikaan keessaayyuu addaa qulucquluccija. Itoophiyaan jirtuyyuu eessaa waan hundaa fudhanne. Abbichuu jiruyyuu Oromoo jirtu eessaa waan takkallee yaadne uummata kan yaadan kaamaachi. Teknooloojiin, qaroominnaani, misoomaani
Dippiloomaasiin kutan bira as hin jirru jechuudha. Kanaaf gannu dhoorgan alatti. This why. Wanni waggaa meeqa baandaan kennaa bitamtuun ergamtuun diinaa ergamtu. Ergamtuun diinaa ergamtu. From Milinik to Mallas Zeenaawi sa'a 24 nurra duulanii fi deenaawu as nu beekan jechuudha eenyu akka taate. Maal akka dalannu Oromoo eenyu akka taate beekanii tokko tokkoon qaleenu nyaachaa bayan. Kanaaf hadhas bitamtuun ergamtuun nu keessa jirtu nurratti duultee sa'a 24 duulaa danda'an hunda nurra godhaa jiran jechuudha. Baga Oromoo ta'ee, baga Oromoo waliin dhaabbadhe, baga saba kiyyaaf falmadhe, baga falmattan, baga dhugaa qabattan, we are winner. Nu warra hinjifatu. We are Oromo, we are Ethiopian. Nuti Oromoodha, nuti Ethiopiaadha, nuti ilmaan Kuush, alhamdulillah. Warra waan jedhe hojitti hiiku. Warra waan jedhe hojitti hiiku. Ummata garaa bal'atu, ummata jagna, ummata hayyuu, ummata ammataa. Oromoo jechuun I don't know hiikkaa isaa ittiin qabuun osoo baandaaf luuxuun galtuuf gantuun nu keessa jiraachuu baatte addunyaa kana akka nuti gartee fuunee harka irra qabannee deemnuun dhibbatti abdii qaba. Garuu ganda gartee luuxuun gantuun baandaan ergamtuun gabri warri an gabra jedhee ofii murteessaa jirutti ammoo hedduu rakkisaadha. Gassi harkiste yeroo cufa. Akka kabaltee karaa irraa hin qabne simatti. Akka hin dhiifne ammoo sirra irraatee akka ilmaan daa'imman gartee haadha abbaa yeroo biraa deeman boottu sirra irraatee jechuudha. Saba kanaaf saba kana sa'a 24 shaneen faannoon kaafaa'oon jinniin ganda hunda keessaa gartee nu duulti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kakana hundaa nu ga'eennu kaaliqus samaawaati wal ardi. Isa waan fedhe dalagu. Oromoon akka hangodhuu fuudhii siin jiraanne seenaa isiitiif amantii isii balleessina jedhanii bitamtuu nurratti bitanii firoo Milinik irraa haga Mallas Zeenaawiititti diqaalaa nu keessatti horaa turan jechuudha. Alhamdulillah. Adda diqaalaan sun ganda hundaa xiitti. Anas inni maka gaariitti kamuun laga hunda keessaa gartee madhattee jechuudha. Yeroo Oromoon mataa ol qabattee ol jette ni bu'an isaan. Ni xiixan isaan akka hantuuta dhalee eeget xiite. Garaa lafarri gan wallahi abbichuun waan jedhe. Hinaaffaadhaan siree irraa gangalatanii garaachi quuncaa bulee jedha. Abbichuun bar duraan jedha kan godhufe. Hin tahinaa jedhe. Warra garaa kana lafatti rigee osoo gangalatu gaastiriik yookaan ammoo coggaarraan isaanii quunca'ee gartee ganama waati lafaa kaatu fuulli isaanii cilee fakkaataa. Wallahi ni beeka abbichuun bar. Gadhumatan jedhe akka dhiiga hojjaatitti wallahi. Ni dubbata waraabbichuun leencichi. Ilma Abbaa Jifaariimi, ilma Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Ilma Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Ilma sooressa jaarraa Abbaa Gadaati. Jagna Oromoodha. Warra gartee haqaaf dhugaasa waliin dhaabbatan. Takkaa garaan hin bulin, takkaa Oromoon saamin, takkaa diinaan jilbiiffatin. Warra we are Oromoo jedhanii nuti Oromoodha jedhanii bakka fedhan yoo dhaqan bookkisan san. Diina durattis, fira durattis, biyya keessattis, biyya alattis, rakkoo keessattis, bal'oo keessattis. Beelanillee dheebbatanillee guyyaa takka saban gurguran. Wallaahi guyyaa takka. Diina jala shushulanii ebaluufaa yoo dhufte eessa seennan jenne dayyuusni Oromoo keessa jiru hadha. Diina lubbitanii jedhees halkanii guyyaa surree fincaa jechuudha. Surree baafadha. Agartee qamisii haadha teessanii godha warri dhiiraa ba'a. Dubartii yoo beektellee dhugaa qabdi. Yoo akka mataas dubartii yoo isin dayyuusni silaa agartee. Wallaahi shamarran Oromoo dubartiin Oromoo warri dayyuusa hadha agartee qamisii isin keessan jala seenee boo'u kan osoo waan dhufin. Warra gartee of durachi ilaalee Milinik fa'aa deebi'a jedhee boo'u kana gartee wallaahi yoo teerumtan shamarran Oromooti miti. Shamarran Oromoo kaleewwanni isiin beekamtuun jagnatti heerumuudhaan hayyutti. Gaafa dur awaamummaadhaa shamarran Oromoo bar jagna dhattee halkan hattee bare fiffidee waa irraa na uffacha hayyoon as keessa harta waa irraa bifatti dhiira jagna. Dayyuus ka of tuffatu. Asii booya kunnoo Milinik ilmi Milinik eessa harbataa jedhee. Keessa eegalee gaafa keessa seentaa. Oromoo diina itti bitaa jirtanii. Wayyaanee Tigraay keessatti hadha kun ol ariitee ol qalaa jirtu asitti gartee fincaan fixatti. Akkas inshallah itti isinii dhufa
bara mata duree isin hin tunne xiqqoo isii liqimsiifne irraa baanee xiqqoo isii gartee taa'i Alii Siraaj atillee obboleessa ennuti suuraa akka irra kaate ilma Siraaj atillee ilma Siraaj taa'i warri Siraaj kun ilmi abbaan Siraajii kun hedduu nu dhibdanii ta'a abbaa wamriin naqin bilooksi godha yoo waa barreessan maacha jechuudha. Kanaaf qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodhaa abbichuun gartee ka addunyaa keessatti walga'iilee inshaalla viidiyoo isiniif dabalu. Viidiyoo akka itti adiin gattaa'uu diddee ka dayyuusni ganda keessa deemee qoshaashaan ganda keenya keessa deemee gartee qoshaashaaf keessa qulqulleessa Oromoo baay'isawee karaa isinii himan. Abbichuu isiniif inni akka gaafa Nobel Peace Prize itti gartee adiin lafaa kee harka dha'ee abbichuun please ta'a jedhee kadhatee dadhabe. Akkamitti ennaa jedhan jagna kana gartee seenaa inni dalagee kan adiin batu. White people adiin namaa oliif miti. Garuu warroonni nu biraa kutan jechuun maaliidhaan tokkummaadhaan biyya ofii ijaaruudhaan dura dabran warri namni keenya yeroo jara arge gartee qabeenya qabaataa jira inni hayyuudha jennee akka shaamini biroo baanan kaanii namni gartee kennaa hiraa hiranii jennaan adiidhaa beekumsa kennanii jedhe. Araba dinagdee gurraacha ammoo dhaqee jennaan jarri sun garam litte janjansan akkasii barama keenya kun daalachi ganda keessa deemee nu dhibu kunniin warra Amaaraaf Tigireen dheessa dhattee jala yaa'u kana Allahu akbar yaa rabbi warra irraan hin godhin yaa rabbi warra akkasii irraan hin godhin warra istiil hadhallee Amaarri garam lite naftanyaan Amaarallee miti Amaarri nagaan Itoophiyaa keessatti abbaa kiyya dubbii gara gangalataan ta'anii sigalee namni adda Oromoo tuqee qomatti qabe abbaa kiyya nuti Amaara malee naftanyaa miti jechaa jira. Uummanni Tigraay illee abbaa kiyya nun laaltu TPLF maaliif jagna dhufe kaadha leenci. Sigalee kalee duriyyeen dura kana yaatee gartee diinota wajjin deemaa turte Oromoo tuffachiisaa turte abbootiin garaa. Dubartiin nafxanyoo taatiif TPLF warri miila dhiqaa ture ofii Profeesaraaf Doktora bara. Ammoo inni isaan dalagaa turan irratti tokko jala ciisee tokko irra keettee miila irratti kuun miila dhiqaa fi kasdaffaa gartee. Achi bishaan san dhugiyanii akkasii san dhuge gartee Amaaraawuudhaaf Tigraawuudhaaf akkasii tattaafachaa turte jechuudha. Jagna yeroo garii baroonni nafta nyaaniin kun nama hedduu riba dhoorgaa gadhaa hirriban qabdu yeroo Oromootu biyya bulcha jedhanii sigalee hirriban qabu gariin nama maaliif warri boruu dhufaaf eega.